Insanya sarrashi de matu Dubbata kanalalu hundi warqi tu yadata Hey walla 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 Hey walla walla wallo irtu lafa toatin jirre malab dadhe rafa wallo sanyi gota ijolle warqitu shiridini qaxos sibiran darbitu raga sena qannanuti warri qalu hayyu mafqotu marakkamoti jalu moti warra jara karara maksite Akkana awoga fayyar gadda welcome jenne jiraga welcome to Haji Tintala Media baganagan duftana na dufu qaqqali ilman oromo baganagan duftani arra kheesumma laman sini qaba kheesumma khiya tokko aliwo ismaili tokko chabadiyati arra wala marra dubanna tokko waa'ee wallo ra dubanna nama na caala akka gaarii keessa hubannoo qabu jira nama saniin isinii dhaleessa arrantana Minnesota jira bilbilaan activistiidha nama jabaadha nama barreeffamaan waa'ee wallo jala bu'ee deemaa jiru isa saniin isinii dhiheessa itti aansee waa'ee direedhoo arlee ijoollee direedhoo hidhamteerra tokkicha baadiyyaatiin dhiheessa nama kanaan blog godhan absaa kutak kana fira blog godhu baadhee deebisa so kanaaf arrantana nama lama kana isiniif dhaleesseetiin jira irraa dubbanna ammallee waa'ee abiyyi irraa ni dubbanna arraa carraan keessummoota kanaafin carraa kana bilbilaaniin sagaleen maaliif feesbuukiin kun nama join godhu dhorkee jira so silkumaaniin speakerra isinii kaa'ee isin dhageessa waan dhagahuu qabdanii waan deemaa jirurra
لما فرمات الرادو بنا شوف فرمات الرادو بنا قبرهم ما دكانتان أكملت أورمون في الرافة شو قبدي وخان في الرافون قل شو قبدي وانجتو سرتي أورمون جل بوني دبت شو قبنا مرجع خين يكتف المت شو قبنا الرادو بت شو قبنا خون درك أما سو خناف لهذا شير قولا فيديو خنا وليد الدبرسة أمان تنا وسو خير خيسوم ما خيتم بالدروه أجندة أرانتنا ولا ما خان سينماتين جرا فرمات الرايلين دبنا شو ركود دي لتكاد ما جرا ركود دي لتكاد ما جرا واي جار موت الرا بودرن دبنا إرجان خيسوم موت خي دب بتشي سبودا سو تنا يشودا أورموتية دبين جبدو أبي وان كبتة قديس ولا لجرا بيوت الله هركا فجاجرن بيوني الله هركا فجاجرن إيجيبت السودان سوماليا هندي هركا فجاجرن أكوما منيسا فجأة سوتان الله دبر جرا الله را الدنيا دبرا أبي هركا كلها فجرا أوسو أكسرة مراتي وخان أكورا بيسا مراتي تيجينين وفتنة مال قدو قبنا أورموتية تانا إرا مرياتشو قبنا سريتي سو خناف أرانتنا ورين dhugaadha warreen naannoo Amaararratti fincila mootummaa gaggeessan warra aabin warra nama ajjeesan dilli sun mana hidharraa bahanii jiran arra ijoolleen teenya direedhaa keessa ijoollee 30 geessu hidhaa jirti obbolewwan keenya hawalloo akkasumatti hidhaa jiran mee odeeffannoo tana warra ana caala sirritti qabu jira bilbilaan isinii bilbila hanga suu sheer godha waliin dhadhaqqabsiisa keessummaa kiyya arraatiin isinii dhiheessa speaker isinii khaya ammoo sagalee naa mirkaneessitanii yoo jiraate sirritti obsa share goda hello haye saganta eegalen jira me sagalee ol fuudhiiti speaker irran si khaaye haye okay sif mija amma dubbachuun ya sin dagaa sirritti ya me sagalee isaan dhageessanii tokko na barreessa sagalee Ismail dhageessanii tokko barreessa amma gabbaatee jirtaa me Ismail okay gabbaatee jirta haye sagalee isaa jirti me takka barreessa mega amma haga amma yoona dhageessee jiraateen beeku reefu naaf ati wal dubbannee turre wal marihannee turre ati gaa nama dhalataa naannoo saniiti ammaan tana gaa dhiyoo tana walloo irratti maaltu ture namoota akkamtu hidhaa keessa jira arraga odeeffannoo atilleen akka aktivistii tokkotti warra hidharraa bahee jira warra aabin warra dheengadda ajjechaa nurratti gaggeesseen soome ati gabaabdumatti Ismail na caala siitu odeeffannoo qaba atillee nama dhalataa naannoo saniiti galgala ganama bilbiltaa mee isaan kunis gaa hidhaa bahammo achuma jiran mee odeeffannoo warra si daawwachaa jiru kanaaf yaada keenu wajji qoodi Ismail haalli jiru walumaa galatti maali naannoo samma namnu quba qabutti weerara gurbaa beesan asaamno seggeessan jechuudha weerarri godhamee jira namni asirratti wanni hubachiisuu fedhu namni baay'ee akka garuu sanaan fedhu duraan se weerarri sun maali jedhee nan hubachuu qaba nan dura isaan kan dubbadde jira jechuudha weerarri suni wallorratti abanu malee lafa walloo fi shawaasan qoonsadhaadha lafasaadha namni beeku suni dubbiin amma anjii of deemtu hin galteefii jechuudha maali isaanis yeroo dhufan san kan dhaadhatanii dhufan uummata walloo san guutuu buqqneeti wallaggatti galchinaa jedhanii dhufanii jechuudha sanboota eega akkas dhufanii booda dubbiin akka isaan yaadaniif hin taaneef eegalee Ramadan bara engaddaa dura jechuudha Ramadan darbe kana dura baatii tokko akkana dura wanni sun lolli hammaate dhufanii lolanii uummanni sun ofirraa qolaa kee geessee jechuudha ammas dagachiisaniiti itti deeguu fedhaniiti gurbaan sun hedduun hindu inatti fakkaata hindu saamunaan suni hedduun dhufanii kaanitti hin dhufne jechuudha sanboota immoo waa dhufaniiti Ramadan keessa ijoollee hidhuu fedhaniiti dubbiin hin taaneef Ramadan keessa Ramadan akkuma finne saniini dhufanii nama 40 meeqa hidhan namni suni nama lolorra hin jirne inuu nama maakee nama ummata sanii wajjin ummata saniif quuqamanii jaaman jaartolee fi ijoollee mootummaa keessa darabdu namoota akkasiidhanii jechuudha. Tole. Hidhanii dasettidhanii baasanidhaan. Sanboota achittillee akka rooroo guddaan irra gahu hubannee jiru nyaatan argatanii gadi hin baasanii hin tumanii sirgalee rooroo adda addaa akka isa godhan saniin booda uummanni mootummaa federaalaa kan jiru waan kunillee yeroo tokko uummata kana gadhiisaa jedhee amri gabbuusee jechuudha. Naannoo Amaaraa
amri san fudhatee uummata san gadhiisuu dide. Galee amma ammoo deengadda tokkonni kaa'imaalii uummanni suni akkasini gadhiifnu liiwa haayiliin keenya suni liiwa haayiliin uummata ol jechuudha. Amma irra qubannaa guddaan isaanii haxaa'ee kee jiranii gara Shawaaroobii sana gara daangaa isaanii jiranii gara Baatee illee jiranii gandatti uummata kanaa qubsiifnu uummata kana gadhiifnaa jecha dubbatee jechuudha. Wanni akka ta'uuf dhabe. Galee amma ijoolleen tun deengadda adda gara qilintootti dabarsanii jecha kubaa nama 41 namoota dagaajaa kamisee kan ture aalii mootummaa kan isa qofa gadhiisanii jaarsolee amma 2-3 gadhiisan fakkaate. Haala sana jiru amma ijoolleen sun qilintoo keessa jirti. Uummanni keenya har'a abdataa ture jechuudha. Mee dhiifamaa wajji nama 40 takka jette jarri kun osoo asaaminoo ciggeerratti fonqolchi osoo gaggeeffamin ijoollee hidhamte jechuudha. Akkasii miti? Ijoollee hidhamte fonqolcha osoo oduun kamin ati mee akkuma Ramadaan finnetti mee keessa natti fakkaate guyyaachillee yaada yeroo seen dhabeef gara nama 40 tagalii moo 50 meeqa. San keessa namni 41 hin gadhiifamne jechuudha. Galee amma jarri kun isinii gadhiifnaa jedhee akka preconditionii isinii gadhiifnaa uummata kana wattaadara keenya kana lafa keessanaa qubsiifnu gandatti jamaa akkasii dubbatanii ture namni irraa fudhatan jiru. Sanboota ijoollee tana akka laalamuuttillee qabu yakkan dalagne yoo yakkallee dalagan zoonii kamisee keenyatti wanni kun laalamuu qaba ture jechuudha. Illaalamne gara tasee dabarsan ammas gara kamisee kana keessaa gara qilintoo geessanii jedhan. Amma immoo mootummaan kaleessa nama 60 meeqan hiikaa bu'aa jedhee ni jedhu sani isaan keenya fuullee keessa turanii jee uummanni abdii godhatee ture. Ijoolleen liisti isaan keessa hin jirtu. Galee maali wanni jalqabarra see galee tokko maali lafa weerara lafaatiin jedhama maali gaafa duraadhaa gaafa lola walloo sana too hin banitti duratti gara Minjaarii fi Karrayyuu irratti lola labsanii turan. Ani romosanii waa tokko shakkisiif galee achi Karrayyuu san buqqisanii lafa raasaa kan jedhamu kun gara Shawaaroobii kana wajji dafni walloo wajji wal qabatu jira. Achi Karrayyuu ga buqqisanii uummata walloo asirraa gussuneeti lafa san lafa Amaaraa goonadha. Gara walitti ammoo gara Dabaa bishaan walakkaa namni lafaan hin beeku kiiloomeetirii 50 jira. Siif galee haga kiiloomeetirii 50 san caacaa abbaa jedhamu Dabaa irraa kiiloomeetirii 2-3 jira jechuudha. Achirraa kaafnee san gussunee hamma kun laga xaafuu jala weerara san jechuudha. San buqqifneeti lafa san walitti hiinee Finfinnee fudhannee gara Adamaa fudhannee lafa Amaaraa godhannaa kaayyoon isaa namni kana hubatuu qaba siif galee. Gara biraatiin fakkeenyaaf naannoo Amaaraa naannoo walloo san keessa jechuudha uummata musliimaa kan afaan Amaaraa hin dubbanne kan Amaaraatti of beeku. Laakiin haa ta'u malee immoo isaan uummanni naannoo Amaaraa akka Amaaraatti isaan hin lakkaa'u. Waa lama isaan hin lakkoofne jechuudha. Tokkoffaa asli isaanii uummanni sun eessa akka ta'e hin beekan. Uummanni sun asli isaanii Oromoo galee lammaffaa uummanni sun amantaan musliim akka ta'e hin beekan. Lafa isaaniirraa suutu fedhan. Amma Kombolcha, Dasee, Waldiyaa naannoo kana keessatti yeroo baay'ee jeequmsan ka'uuf maali Hojjaamirraa Gondarirraa gadi fidanii fi wayyaalaa magaalaa keessa qubsisanii fi uummata jeeqaa jira. Amma sirriitti yaadadhe tokko oduun dagan irratti dabalu. Gaafa lola duraa san jechuudha ijoolleen teenya nama 18 amma liisa kan qaban 18 takkaatti kan madootte madoo sanirraa hospitaala Dasee geessanii turan. Hospitaala Dasee hospitaala kan mootummaatiif kan dhuunfaatiif wayyaala balbala seessee mannaharaa keessee uummata achitti wallaana barbaada hojjetan jechuudha. Arihaa tumaa turan jechuudha. Rooroo akkana uummata sana geejjiba. Uummanni kanallee hubatuu qaba jechuudha. Amma ijoollee Dasee fi Kombolchaa ijoolleen beekonni kun maali jennaanu nuyi humna keenya oli tahe namni akkana godhaa jiru ijoollee wallooti naannoo birarraa fuudhaniiti lafa nu harkaa weeraranii jiranii. Galee walumaa galatti wanti tun maali waa'ee Oromummaa irratti waa'ee lafa Oromoo irratti waa'ee uummata musliima irratti waan xiyyeeffatee adeemaa jiru jechuudha. Waan kana waan tokko immoo irratti ifaadha barbaada kanatti waan amma uummata wal xiyyeeffatanii fakkeenyaaf Saayidiyaas nama jedhamu tokko namni amma profaayil piikcharii keessatti arguu hin danda'a jechuudha. Profaayil piikcharii irraa fuudhee jira jechuudha. Namni kun nama naannoo Borumeedaa namni baay'een Borumeedaa kan mara akka ta'e Yohaannis gaafa uummata walloo dhufee wayaa garaachuu qabu wayaa mana taachuun qayyuu gaafa jeensa namuun beekee yaadadha. Lafa naannoo sana dhalatee guddate nama qabeenya qabu Finfinnee keessa jiraata walloorlee jiraata gara naannoo afaa akkasilee warshaa qaba faabrikaa qaba jechuudha. Malee namni kun kan naannoo sanatti beekamu maaliini qabeenya isaati uummata gargaaru masjiida gargaaru miskiina gargaaru abbaa biyyaa jechuu hin danda'amu. Amma gaafa naannoo Amaaraa irraa mootummaan naannoo Amaaraa affaa dhaqee ture namni baay'ee yaada jechuudha. Gara baasii tokko hin ta'a
yeroo sakka dhaqaniiti warshaa namsayira cufsiisan warshaa namsayira ummat affaari wajjin tahaniiti nufi waliin darbe jedhanii ummat achi gubaas achi buqsan immilee san booda mana galchanii jechuudha. Haralee namni baay'een garamarraa kan kaasee namni abdataa kan ture maal kaleessa ijoollee feesbuura kan barreessaa turte Sa'iid Yaasin nuufi Kamaajaa eegaa turanii jechuudha. Qaalli soomini kamlee jechuudha har'a sheekichisu. Kun maal mul'isa? Ummata walloo irratti walumaa galatti waan xiyyeeffatee jechuudha. Ummanni walloo inni afaan Amaaraa dubbatulee inni musliimaa sunillee ummanni naannoo Amaaraa akka balaa nurratti fidaa nama keenyaa miti jedhanii ilaalanii jechuudha. Galee Ibro eenyu Falmata. Bareeda Ismaa'il duuba mee asirratti dhiifama si afaanii qabe dhiifama. So erga warri hidhame kun osoo Asaaminoo Tsiggee lubbuun jiru Liyyuu Haayilii ijaarratee dura naannuma Amaaraa keessaan haxaa'u eegala je'eeti duula Oromoota walloo irratti bane jechuu. Amma inninis du'ee jira. Liyyuu Haayilii warri waan san gaggeesse abinii warra waan kana isaa wajjii waan kana gaggeesse arra hidharra hiikamanii jiran. Duuba mootummaan abbichuu jennuun yookaan mootummaa Oromoo nuti jennuun Oromoota keenya walloo kana maaliif hiikuu diidee si fakkaata gaate akka nama aktivistii tokkotti deebiseellee ammallee warri hidhame kun ani lakki dhiifama naa godhe ana abbichuun jawne laki oguta kasirati sisir ana bichun jawun khanamni jawuni sinje male ani jechani jiru namni jedhuun galama gaawunjaa da namni baay'ee maraatee ture kale an Minnesota keessa jira daga Minnesota san dhufille annamicha kana seenaa isaadhaan namni beeka irra caali namicha kana bichuu kan jabu abiyoot kan jabu namni naannoo bashaashaa sun kan beekun abiyootiin beekaa jechuufi abiyyi kan amma baafate kale seenaa isaadhaa 91 irraa waan dalagaa bahe guutuun nam beeka of dhaabachuu fodoonte jechuufi kale namni abiyyi kan yookaan abiyoot kana kan bare kuno ega 2018 miti gara kuno baati lama ko abeju kan baay'ee keenya mata da kanu ba akkanatti fakkaata Allah kenna namni amma saruu 2015 sabe qajeelat waan inni dalagaa sirriitti nam beekaa jiru waan Oromoo dalagaa bay 91 92 ijoollee seefu ijoollee gaali faajam kan naannoo bashasha dhalate haala kam akka ajjeesise haala kam maal akka sangot galee ijoollee amma finfinnee keessa mulgeeta sintaa yoo sabboo eenyu hooba kan jamtu ijoollee san maal akka goosu har'a moo deebi'ee mulgeeta election 2015 akkan takka itti fayyadamu samboora fidee akka itti darbu rooba kan jamtu ammoo beeta mangishii amma jala jira jechuudha kaaddamaa jira isa galee taarika isaa waan hin beeku namni oggaasan abbichoo gaasan mormaa ture gurbaan kun isin beektanii yaa ummata keenya meetaaf gabbaa halaalaa jaatu namni baay'ee na arrabsaa natti duulaa ture jechuudha. Amma kara dubbii gaafii antee siifaa gaafadhu namichi kun ogguma duraadhaa nama Oromoo dhufee nama Oromoo balleessuu dhufeef galee namni amma dalagaa sarraa jecha sarraa waan asoosin hubateen abdaddaa jechuudha. Yaa ummanni baraa jira ummanni argaa jira hojii isaa. Ummanni argaa jira ummanni kanaafuu ummata naannoo walloo Oromoo walloo dhiisi Oromoo guutuu guyyaan tokko lafarraa baragee balleessee ni gammachuu isaatiif galee nama Oromoo quuqamuu miti nama Oromoo dantaa qabuu miti. If galee ummata kanaa osoo amma ni jedhe wallaaleetiin engadda kan si ajaa'ibu mucaan tokko Dubbate gaafatee tokko mucaan ture fiyyaa tokko namni baay'ee waan Dubbatetti waa'ee walloodha gaafii afur cimoo gaafa tokko jechuudha. Sanbata irraa ka'ee deeme walloo hajam kanaaf deeme jechuudha qaama waan qabu. If galee haala saniin gaafii san quba qabaa jechuudha ummanni walloo sun akka hidhame wee dagatee jennu Dubbate gara kurashan tokko gute yookaan baasii tokko guten kun akkasiin jedhe gaafii sun subira jira jechuudha. Odaan Oromoo saniif yaade ummata Oromoo walloo joodoo yaade ummata Oromoo guutuu yaade waan kan gaddiisan jaani namoonni kun ammoo namoonni dalaganii wanjala dalaganii miti. Isgalee nama quuquma ummata qabanii fi yeroo isa ummanni isaanii bu'aa miira ummata rifatu ummata lollo keessa jirullee miti. Isgalee ummanni lolame ummanni ololame kan weerarsa ofirraa deebisuu dhufe fursee artummaa lafa gurguruu jedhamu lafa jiillee jedhamu qotee bulatu walitti hirmatee ofirraa qolaasee argee jechuudha. Isgalee ijoolleen tuni manduggoo biyyaati nama ummata isaanii dhagaama qaban kan mootummaa keessa dalagan ummata isaanii kan amanamuudha ummata isaanii kan dhageetti qaban jechuudha. Galee kanaafuu namoonni hidhaman kun 41 kun isaan hafan suni laan innocent people galee namoota waa tokkollee badii qabanii oggaa tokko dhiisee baatii tokko guyyaa tokko isaatiin waan malu isaa 24 waan malu miti jechuudha. Walumaa galatti gaashaa abbootiin kunis uummata Oromoo kan jiru malee uummata Oromoo ummata Oromoo nama dalaguuf dhufe waan kana inni ibsaa jechee abbiirraan godhadhu uummanni Oromoo maala tokko dhaatu qabaan jedha qixaan fiiganu.
بريدة ميجا أكسوما ناقبي سببا تكنيكاتين سلا حالة يرو برا صوتاتي نمي جيسنا واني وليد هيدون تاتو بالبلان سواجر راسا قليل أنو منيس لقى فتاجرا دام ساعتي دبر ستقوتو تلقى هاجرا سو أما نموني أفرتمي توكو ورين مرقا إفي خابتشي فتشوف وري دولي تبنمي مالي إسانك أين مان دين ليو هايلي أماراتو أفك إيسانيتي ورّا مالف إفرّا إتفتن جتشوران نموتا چچمو خيساك أباني هدن أرّا مك آلتي دبرستن جتة جرتا أبي يغا خيسوما خيا كجوتي داوتو تخيا فيار قدا أكام واهل خينجو إسماعيل إلينتو دبرساني جراني أبي ينغا نما إسان خانا قديسو مو سودان دي أورمو قوتو جلمان نما فيتو فدوجا إسماعيل أكسومان ناكا بيتي كيسوما براتين سرر راقباتي هنشوفيني واي دريد والراهي يو خجر جرتوا ديسين قدي سود أمسا قباتو أمس تولي هاي بقى بريدة لا يا أمسا واي فورماتا سيدوبيسون برباد سرتي أتلين ما أكتيفلي أسرتي يروهن ديرماتو بري فمان خيستو فانا ماراتين بريستا 60 دي بساقا ناوبسي هاي خيسوما براتين قبا واي هدمتوتا أما إسماعيل لجيساني جرتا واي هدمتوتا ولو أرانتن أمني أبن خنما فيته خوانجل دلجي هندي هدا راباسي جرا بيوت هدا راباسي جرا أورموتا ولو هدا راباسو متي ونتي دبرسي جرا كلينتو دبرسي جرا جا بلاشتي يكمل يك أصون دلجين إيبان دلهم مرجنا ما إرد دلجا ما جراتشو سو خناف واي فرماتا وبريس خينيا وجبو درتي رهاسوينا خيسوما براتين قبا توكي شبادية هندي خيسني بيتن أسرني بريسا إني لين هدو هردفا وان هرقي خنا let me see ناوب سادي فماجي الو اي توك شباديه انا دغي سامي هاي بقى سغله الفوديتي ميغاتلين اكنما توكوتي يرو هند اسر دفانو ما دبتا مي چرنا ما خنو داف نمني لين سغله داني لي تو وان دي ما جيرو اكو بنو ارغتوف جيتي اتلين هردف دان سرتي وان دريدو دي ما جيرو كو قبدا جولي أما دريدو تيلمتي كوبك أبدا جولين سومالي تيلمتي أران تنا يوخا أمني أبن قدي فمي جولين دريدو تيلمتي تو مالف هني كمين وانجة تورا أران تنا جولي تنياف ساقلي توف أتلي چراخنا سيخني وانا هايمتي فقلتومي مي يادا مالك أبدا توكو بريسا يودا جيسن يا أتلي ندوغ لتومي فالمي وان كان عبيتا يرو يدو يرد ديبني فولو ميديا خنا رتلي أنا ستياتي هندي نما يدوراو جند دبتا توري tokko barreessaa yoo dhageessan tokkicha baadiyyaa haasawsa tokko naa barreessaa wanni kun turaadha hayyee wanni kun turaadha waa lamaatu irra deemaa ture mana hidhaadhaa dirree dhawaadhaa kanatti tokko osoo gaafa ijoolleen jalqaba ijoollee awwadaa irraa qabamtee hidhamte osoo waan kana dubbatamu jiru osoo yeroo san keessa dhimma kun dubbatamaa jiruuti ijoolleen dirree dhawaadhaa boodaan hidhaa kana keessa galte akka itti galte garuu yeroo sanitti jechuudha ijoollee gaafa sana muubii aabiyootiitti gadi hin deemu ta'a oro amaaraa jettu oro amaaraa waan akkasiidhaa jirtu santu ture yeroo san keessatti yeroo ijoolleen awwadaa qabamtu sanuu oromoodhaa fi amaaraa jettutti oro amaaraa jaamu waan jiruuf konfliktii walitti bu'insa somaalee fi oromooti waan jaamuun saamicha uummata jira jechuudhaan keessi adda addaatiin ijoolleen sunuu qabamti yeroo kana keessatti osuma dubbiin akkanaa kun jirtuuti dirree dhawaatti rabshaan akkanaadhaa kun kana fakkaatu dirree dhawaa keessatti eegale yeroo dirree dhawaa kana keessatti eegaluu ijoollee oromootis somaaleedhaas hunda isaanii walitti qabanii mana hidhaadhaa galchan dirree dhawaatti mana hidhaadhaa dirree dhawaa keessa galchan yeroo kana kantiibaan magaalaa dirree dhawaadhaa somaalee waan taateef ijoollee teenya gallakkisaa jeetti adda dureedhaan istireeta dhaqee ijoollee isaanii gayyaase mana hidhaa keessaa tokko osoo nambisin ijoollee somaalee
ijoollee Somaaleedha. Itti gaafatamaan magaalaattiidha kantiibaan illee Somaaleedha. Istireeta ijoollee Somaaleedha guututti maneedhaati baase. Yeroo kana keessatti ijoolleen Oromoodha hidha keessatti haftee jechuudha. Yeroo kana wanni hubatamuu qabu kana keessatti Oromoo Amaaraa jedhanii waan deemu waan jiruuf Oromoodhaa fi Amaarri waa takka waldhabbii akkasii hin qaban jechuudha yeroo sanitti. Loyaara bitatanii loyaarri magaalaa tana keessa jiruu fi nageenyi magaalaa tanaa humna Amaaraati uummata Amaaraa kana. Uummata Amaaraadhaa kun osoo jiru yeroo kana keessatti ijoollee awwaadaayisanis dabalatee namoota tokko wajjin loyaarri itti godhamee fi warri nageenya irra jiru Amaaraa waan taateef Amaaraanis yeroo sanitti waan jirtuuf ijoollee haga tokko gallakkisanii turan. Bilisaan ijoollee Dirdaawaatis haga tokko awwaadaayillee gallakkisanii turan yeroo sanitti. Eefa Oromoodhaa fi Somaalee jidduutti ammoo nageenyi uumame boodatti Amaaraa fi Oromoo jidduutti wal dhabdiin akka uumamuuf warri dalagus isaanu warruma kana jechuudha. Tole. Wal dhabdii isaan kan lama Oromoodhaa fi Amaaraa jidduutti uumame kana jidduutti ijoollee Oromoodhaa warruma dheengadda silaa gaafa Somaalee fi Oromoo wal loltee jaamee Oromoodhaaf ta'ee yeroo takka nama haga tokko gargaaraa ture kanaatu ijoollee kana hidhatti guuruu eegalee jechuudha. Ijoollee Amaaraatis ta'e Oromootis wal loltan jaaniitu wal naqanii ta'e Amaaraa gabbaatii ta'e Oromoodhaa gabbaa'uun hin jirtu. Istireeta manguddoo dhaabanii koree dhaabanii Oromiyaa irratti deemnee iyyata himannaa jechuudhaan manguddoo wal jaartee abbootii amantii dabalatee istireeta Oromiyaa dhiqan. Oromiyaa yeroo dhiqanitti isin arraan tanatti isin dubbisuu hin dandeenyu lammaan hin jiru gaafsan lammaarra ture. Isin dubbisuu hin dandeenyu eeggaddaadhaa borfaa harkachuun maltanii itti dawwallaa hojiidhaaf hara biraa deemee hin jiru jaaniin. Osuma beellama kanaan tattaanii guyyaa 3 akkana Finfinnee turan manguddoon ol dhufteessan jechuudha. Manguddoon tun nama dubbisu dhabdeen bilbilaan lammaadhaatti dubbatanii fi lammaan Biraanuu Julaa kana isa Biraanuu irratti waan kan akka fitu goona Biraanuu fi caaltuu waliin ta'anii caaltuu isaanii bananii. Tole. Akka fitan goona horee jaarree achitti finnaa deemaa galaadhaa jaaniin jechuudha dubbii tana caaltuudhaa fi Biraanutti himanii. Biraanuu fi caaltuu manguddoo tanatti bilbilaniiti dhufnee horee jaarree gallakkisna ijoollee nuti gallakkisa isin deemaa galaa horee jaarree nuti isin dhufaa jechuudhaan gad deebi'an. Tole. Osuma uummanni kun deddeemee manguddoodhaa fi qeerroon sagalee taatee fi yeroo hedduu himata deemanii maaliif akkana nun goone maaliif ijoollee tan nu gad hin baasnee jaanii gaafatanii habiraa irratti dabaluu malee namni gabbaasuun hin jirtu jechuudha habiraa itti dabalamaa beekadhu. Osuma wanni kun deemaa jiru haaluma namatti dabalamaa jiru kanaan uummata keenya kan naannoo dirree dhawaadhaa akka dangaggoo dabalatee namoota baadiyyaa naannoo kana jirtu dhufan hatta hanga iskuul biratti eeganii uummanni kun wal jaaranii satanaa waan jaamu kanaa wajjin saamuu irratti uummata tumuu irratti uummata reebuu hatta hanga ajjeesuu ga'utti dubbiin deemaa turte. Yeroo kana qaama mootummaatiin gaafataa turan. Qaamni mootummaadhaa ijoollee tanas ta'ee uummata waan kana gaafatuu dhaga'u hin jiru. Ijoolleen Oromootti ol seentii namni gabbaasu hin jiru. Tamaaraa gisa ol seente the same time gabbaati. Tole. Prosesa kanarra osoo deemaa jiraniiti guyyuma 4 or 5 dura jechuudha. Guyyaa 4 yookaan 5 dura. Manguddoon dhimma kanaa jecha ammas hin beellama qabattee ofiisatti itti dhufte caaltuu isaaniidha. Yoomi kun? Torbaanuma dabree kana keessa. Tole. Haajuma kana jecha waa'uma ijoollee hidhaa jirtu tanaaf jecha jechuudha. Duraanuu osoo dubbataa jiruuni osoo uummanni kun itti iyyataa jiru osoo uummanni itti lallabaa jiruutu bar hidhaa waggaa 25 itti murani. Ajaa'ib. Hayyee. Nama 15 ijoollee tabiraa nama 38 manni irra banamee jira. Tootaalii ijoolleen Oromoo mana hidhaa kana keessa jirtu nama 310. Ajaa'ib. Hayyee. Osoo kun deemutu jiraniiti caaltuu isaanii kanatti murtii gise itti kennanitti caaltuu bira dhaqanii gaafatanii caaltuu jaanii hayluu Biraanuun jettanillee dheengadda naatu dhufee akkana isinii godha nuun je'e nutti gadi hin deebine. Hin bilbille. Prime Ministeritti nu geessii jaanii jechuudha. Ati dhalattuu teenya qe'ee teenya keessa irraa illee dhuftee bakka kana jirta itti nu geessii Abiyyiidhaan dubbisuu barbaannaa waa'ee kanarratti jaanii. Tole. Abiyyi harkachuu hin dandeessanii. Abiyyiidhaa fi Alamuu Simee ofiisa tokko wajjin jiranii bakka takkaa dalaganii Alamuttiin isinii dawwalaa jetteen caaltuun jechuudha. Torbaanuma dabree kana keessa. Asirratti dhiifama akka uummanni hubannoo argatuuf akka sirritti adda qulqulleeffatuuf aangoon caaltuu isaanii maaliif isii bira dhaqan? Tokkoffaa caaltuu isaaniidha ammaan tana silaa itti aantu pirezidaantii Oromiyaatti akkasii akka ammoo akka isaan jalqaba caaltuu taargeta godhanitti dhaqanitti intalti tun nu beeyti qe'ee teenya keessa irraa illee maqaa keenyaan illee ol deemtee intala argee nama argee tokko keessaa ijaamtee jirti nullee ni beeyti yoo itti dhayne takkoo tana ni hubatti nama biraa caalaa ni hubatti
Prime Minister anu into chufitrekan akkuma nama oromottis ta'e isiin tun keenya keessaa waan baateef nu rakkoota ni hubattii ni dhageessi nama haalirra hubannoo ni qabdi waan jaamuuf fitrekan tole innaa direka yeroo isaan amma ittirekan beekatu dhageessisu hammaan tanaa kun lammaffaadha lammaan jiruutti itti deemaa turan lammaan ammoo yeroo sanitti furaa jeenii jira isaanuma kanattu caaltumaa fi gurbaa isaan amma jaan kanaanuu rakkoota furaadhaa waan kana laalaadhaa jeenii jira lammaan yeroo sanitti isaan caaltuunuu jee jira nama isin inni irratti jeeni jira ammaa jira so amma waan san achumaan achi taane biraanuun ni fixagees achumaan jira sittin dubban ittiin dawwaduu jalaa isin kaasu torban dabre kana itti deebi'anii gisee ture kan caaltuun alamuu simee yoo taate malee abiyyi isin arguu hin danda'u alamuttiin himaa alamuun ammoo horeedhaan isin jaaree akkama dura biraanuun geessanitti rakkoo tana haafixuu biraanuu julaarratti isin dubbadhaa jetteen ammaan tan ammoo biraanuu ras argachuu hin dandeessanii galaadha sa'a boodaatiin isin dawwalaa jetteen waaw hayyee so akkasitti hayyee biraanuu kanaa fi alamuu simeera kana wanni nuu himtu hin jirtu muummichi ministeeraadhaa kun rakkoo daarektiidhaan dhaynee yoo itti himne malee amma duraa waan akkanaa isinii goona jettanii ijoollee tan akkanatti isinii baafna nu jettanii cinustanii istireetitti dhaynee inni haa osoo isa nu barsiise isatti nu qajeelchi isa nu geessii jaanii jechuu caaltudha hayyee isa inni waa'ee dhimma uummata irratti dalaguudhaatti biisiidha isinii wajjin haasa'uudhaaf carrumman qabu jechuudha. Akkasii manguddoon dhufte tun namni kun ilma keenya eega ilma Oromoodhaatti egaa ilma Oromoodhaaf biyya bulchuu jira jechuu jirra. Ilmi keenya rakkoo teenya tana dura rakkoon tanarra jabduudhaa hin jirtu. Sa'aat akka irraan fudhannu inni haa jechatti nuun jette kana nuun jiru itti nu geessii jaaniin caaltudha. Tole mee dhaggeeffadha Oromootiyyee kuni odeeffannoo ajaa'ibaati hayyee. Caaltuudhaan waanuma ati nuun jette kana inni dhimma kanatti isin dubbisuu hin danda'u ati nuun jette kana inni hanuun jiru ilma keenya egaa maqaa Oromootiin as taa'u jira nama Oromooti rakkoon tanarra jabduudhaan jirtu itti nu geessi sa'aat akka irraan fudhannu jennaani isa tootaalee argachuu hin dandeessanii abdii muradhaadha. Alamuu simeeratti ammoo ammaan tanan isin dawwala. Alamuun sa'a booda'oo taate malee ammaan tanattillee hojiirra jirtaniin beekaa isin sa'a boodaadhaatiin isin dawwalee isin yaama yookaan information isin hima. Himaadhaati galaadhaa sa'a booda'oo walagarraa jettanii itti raawwatte jechuudha gurguddoo itti dhuftee ta'a. Caaltuun jechuudha torban dabre kana keessa. Innaa manguddoon tun hayyee sa'a boodaattillee fagoo miti inni eeggannaa yaanii biraa deeman. Sa'a boodaa san caaltuun itti dawwaltee jechuudha alamuufis bilbileetiin jira biraanuufis bilbileetiin jira. Manguddoon haayaatu nutiitu yeroo harkatee gaafa yeroo harkanne dhufnee waan san achitti furraa achitti koree ijaarree koreedhaan finna waan kanaaf immoo isin as teessanii nu eeginaadha deemaadha isin hojii wal arguudhaaf carraa ammaan tanatti hin qabnu hojiitti jirraa jedhaniin jechuudha. Deebisaan isaan silkiidhaan manguddoo tanaa kannaniif. Tole. Hin deemnu caaltu duraanis isiitu nuti alamuu simee sin gaafanne biraanuun amma durallee nu kujibee wanni nu wajji wal arguu ammaan kana diduufis hayya hawla garru jenneen illee nu wajji wal arguu wanni dideef amma dura promisa nu seenee waan san nutti hige tana qaanfate. Prime Minister matti nu geessi ati abiyyi matti nu geessi deeme waan kana abiyyi gaafanna sillee hin gaafannu wanni sillee dararruuf hin jirtu. So isatti harkatuu hin dandeessan isa wajji wal isin garsiisuun ni jabaatti biisiidha waa'ee uummataa hojjetu jira waa'ee kanaaf immoo yeroo godhannee gaafa gad deebinee achitti wajjin haasofnee waan kana horeedhaan isin irraa furra malee tootaalii wal arguun deemtanii jala muraattee jira ifraareetti manguddoo itti dhufti caaltuu isaaniitti illee. Bakka kana keessa wanni naa hubattu. Namni dhaggeeffatu jirullee hubatuu qabu. Tokko yakka kanaaf gaafa adda dureedhaan awwadaa irraa kaasii hanga booddee kanatti ijoolleen Oromoodhaa hidhamte tun osoo gaafa Oroo Amaaraa wanni jaamu sun jirtu gaafa wanni sun jirtu ijoollee Oromoodhaatiif warri mugudee haga tokko ijoollee Oromoo gargaaree kaanis waasiidhaan gabbaase waasiidhaan nama fakkeenyaaf nama 10,80 irraa fudhatee namni gabbaase ifiifuu warruma nageenya magaalaadhaa diree dhawaati. Biyya sanitti wanni deemaa jiru Oroo Amaaraa waan jaamu santu ture yeroo sanitti. Kanaaf tokkummaa uummata Amaaraatiif Oromoodhaa waan jaamu kun waan isaan keessa jirtu jecha ifi haala saniin solfi godhe namni sun akkasitti gargaare. Eeva ammoo Somaaleedhaa fi Oromoon gidduutti nageenyi bu'ee rabshaan waa takkaa dhabamtee Oroo Amaaraa wanni jamsoon faadhi ta'e itti milkaa'uu dhaban booda diinni warruma halee ijoollee Oromootiif taphaqas ta'ee dhaabbataa ture warruma nageenyaan ijoolleen tun haa baatu waasiidhaanis jechaa ture santu ijoollee tana qabeedatti ol neqa. Namni maqaa Oromootiin ol seenee hidhaadhaa gadi hin ba'u ni hidhama. Isaan kanaa wajjin misteekaan Amaaraa ta'ee yookaan saba biraa ta'ee hidhame the same time guyyaa takka yookaan lama guddaa. Namni maqaa uummata kanaa bakka bu'ee sadarkaa Oromiyaa federaala keessa jirus nama akka waan namni takka irraa hin dabne akka manguddoo inni dhufte tun illee khiyyibaatti dhufteetti fakkaata.
asirra gaafin sii qaba tokkicha baadiyyaa waan isin jedhu dhugaadha rakkoon naannoon irra deemaa jirtu Oromiyaadha ni garraa ummanni naannoo Amaaraa kun yoo waan takka rakkoon takka dhufte itti dhihaataniiti abiyyi kana itti dhiheenyaan waan kana furuuf yaalii irra godhanii tanaannoo Oromiyaa tana ummanni bakka bu'oonni kun maaliif waan kana itti dhihaatanii himanii furuu dadhabanii ergan ummata kana bakka buuna ja'an erga Harargee bakka buuna itti caaltuu isaaniilleen akkamitti waan kana abiyyitti dhihaatanii amma dheengadda diraamaa Wallagga irratti ijoollee maal butamtee jira yookaan baddee jira jechuudhaan diraamaa dalagame san ummanni gadduun faan itti geessuudhaan abiyyi bira geessuudhaan waan kana waan akkasii waa'ee naannoo Amaarra jiru furaa deemaa jiran. Ta Oromoo irratti immoo maaliif ummanni Oromoo achi jiru kun hundi isaanii warreen sila aangawoota ta'an kun maal isaan ergamtu abiyyi moo maal isaan maaliif waan kana furmaata itti kannuu dandeenye jettee yaaddame ati carraa gurbaa kan ittiin deemsa. Takkaffaa oli ergamtu abiyyiiti. Ta duraati namticha abiyyi jaamu kun Oromoon ton osoo gubbaa ibiddi garroo nama uummata takka fil godhuuf deemu adooti waan Oromummaadhaa jaamu uummata Oromoodhaatiif jaamu hunda isii afaanii naasa malee hiyyaan tootaalii ni biyya. Walumaa galatti. Tole. Kalamaffaati akka biyyattii sanitti akka biitii deessuun itti bultu akkanatti fakkaatutti personal rule kun seeruma nama tokkooti. Abiyyiidhaan mormuu hin danda'amu. Biyya san keessatti fakkeenyaaf namni paarlaamaa keessa illee yoo taate bakka takka keessatti bar chaalenjii ol godhee lakki wanni tun uummata kiyyaan ta'u jettee illee dubbatuu dandeessaa mee? Uummanni maqaa uummata Oromoodhaatiin bakka bu'ee ifin bakka hundatti maqaa uummataatiin dhaabbatu kun tokko lafaa ka'ee abiyyiidhaan wanni kun nuun taatu hin jiru. I think walitti qabee qofatti hin dandeessan jeenillee taatu I don't know. Yooniif ilaalcha isaa waan beekaniif rakkootana piraayim ministeeriin haanuu furu rakkootana piraayim ministeeriin nuu dubbadhu yoo hayyateen taate inumaa yooniif hacarraa harkattee abiyyi waan san innumaan badaan kun furuu danda'u haati abdiin xiqqollee taatu qabaattu uummanummaan isa jalaa ergamtuun dabballeen isaadhaaf isumaa fi sii kana wal agarsiisu tootaaliin jaalatan hin eeyyamanis hin fedhanis. Okay. Isa jiran warri inni gad ergu kun uummata bara abiyyiin paarlaamaa keessa taa'ee yookaan mana mootummaa masaraa milik keessa taa'eeti achi keessa dhaabbatee bar nama uummata bakka bu'ee jaa'u kanatti gadi maami kanatti dhaamsa gadda barbataa bara. Tole. Uummanni kun inni itti gad erge abiyyiitti hime dhaamsa abiyyiidhaan uummata gaffiduu malee uummanni isaanitti himate kana abiyyiitti himuu ni sodaatan hundi isaanii ni sodaatan fakkeenyaaf kaasee dubbii takka ta'an namni dhaga'uu qabu falmee. Ayyee. Gaafa uummanni Harargee waggaa 10 dura Harargeerraa buqqaanii karaa naannoo Wallaggaadhaa qubatanii achi keessatti reemtara fuula feesbuukii yeroo maxxanseetiin ture. Iluutti walitti qabamanii achitti dhukkubsatanii rakkoo ajaa'ibaa OMN gabaasaa ture namoonni hedduu fuula miidiyaa kana gubbatti maxxansaa ture. Bata wajji duunaa osoo inni ture naafeetu waabsanii. Gaafa san jechuun dhaaltu isaaniidhaa nama itti dhaga'ee jira. Fakkeenyaaf isiin tun nama uummata Harargeedhaa kana bakka buutee uummata kana keessaa dhalatteeti uummata kana bakka buutee rakkoo uummata kanaadhaa sadarkaa san keessa jirti. Dhaaltu uummanni kun akkanatti uummata gaafa akkanaa san bukkee achi jiru kun rakkoon uummanni kun jiru kana jedhanii viidiyoo waraabanii footoo haasanii waa hunda irraa walii qabatanii itti fidanii of agarsiisan caaltuu isaaniidha. Dhimmi kun caaltuu isaaniidha kana wanni godhuu dandeenyu jiru haga danda'anii talleen qaama dhimmi ilaaluutti dubbadhaa malee jetteen ijoollee firaariiti. Gaafa caaltuu waan kana mootummaadhaan bakka tana jirta uummatni kun isitti nu himaa nu jaa caaltuu qaama dhimmi ilaaluutti himaa even direct prime minister team waan kana jennaan ani ilmaan guddifadhaan adii isaa ittiin caaltuu isaaniidha sagalee irraa waraabamtee jira hagam asii erguun danda'a dhageessuun danda'a. Ajaa'ib hayyee. Caaltuu isaanii afaan isitti dhageetteen ani ilmaan kiyya guddifadhaan irraa dhiisaa ta'e kun maal agarsiisa sodaadha gurbaan achirraa waan ifi gatime malee waan rakkoo uummataa isatti ol diimuun dhorkaa yookaan haraafi I don't know. Fayyaa argadhu. Mee tokkicha baadiyyaa wanniinis sagantaan keenyas akkan dheeranne waa'ee hubannoo waa'ee direedhaa warra hidhaman nu kan nu keetifatu Dhugaa Toomi warri abin erga gadhiifame ta Oromoolleen gadhiifamuu qabdi mee maal godhuu qabna akka Oromootti mee yaada dhumaa na keessatti hafe waan jettu itti dabaladhuuti asumaa yaada kee xumuradhu Ali Ismaa'ilittiin deebi'a waa'ee walloo irratti innis dhaamsa dhumaa akka dabarfatu kannaafi. Okay. Wanni formaata ta'a yooniif uummanni keenya lafaa ka'ee mormii yookaan dirqama mootummaadhaan ijoollee tana har'a gannu lakkistan je'ee uummanni fi qeeroon magaalaadhaa Oromiyaa guutuudha Oromiyaa guutuu even Harargeen guutumatti Oromiyaan irratti gargaarsa yookaan irratti barbaadde jechuudha kun ilmaa waan akkasitti Oromiyaa guutuu akkasitti lafaa kaasanii hiisisanii mitiyuu irrarranii mitiyuu lafaa gakkaanii uummata keenya san fiddan malee nageenyi ijoollee teenya asitti bilisaan gannu lakkiftan malee
kana hin jiru jaanii uummanni yeroo lafaa ka'ee mormateen alatti qaama mootummaatis ta'ee piraayim ministeerii biyyattiidhaa fayyaa kanas ta'ee nama aantummaa uummataa irraatiif gala keessa jiru wanni tootaalii abdii kallee hin jirtu tana uummanni keenya beekuu qabu masti. Haroo hundaan manguddoo jechuun namni abiyyiin piraayim ministeerii malee manguddoo irraa olii miteera manguddoo jechuun manguddoon teenya isa duratti waamee qabeeti heeraa seerallee beeti. Namni kanaafuu kabajaan kanneen uummata rakkoo akkasitti achi keessa jiru ijoollee saniif rakkoo kan nuti kan jiru abdii irraa muratamee uummanni mormee ijoollee isaanii bilisa gabbaafatu qofaan jaa thank you falmee. Ayye atillee yaada keetiif fayyaa argadhu waan hubannoo nu kenniteef. Ayye atis galatoomi. Ayye Ismaa'ilittiin deebi'a dhiifama jira keenya. Waa'ee walloo irrattii fi waan dhaamsa dhumaa akka dabarfatu isallee carraa kanneetiif anillee yaada kiyya irratti dabalee gama sagantaa xumurutti deemna. Maaliif jennaani teeknika gadhiifama godha feesbuukiin wannaa ta'ee jira. Halo Ismaa'il. Hayyee fayyaa argadhu sarara deebitee jirta qilleensarra deebitee jirta. Amma gaafii ummata keenya warra walloo warra hidhamaniif mee furmaanni akka Oromootti Oromoon maal godhuu qabdi walumaa gala dimtaashumatti akkana ati akka nama aktivistii walloo qofaa miti aktivistii Oromooti waan Oromoo hundarraa dubbatta mee waan furmaata jettuu fi waan ta'uu qabu gabaabsiti ummata warra sarara jiru daawwattoota keenyaaf Tole. Akanama tokkotti tifgalee an walii simiti sheekati bakka naan jiru jechuudha. Gurraan sheekati gurraan walii yoo jege dubbisa gaanii. Waa tokko asirra fadu sirriitti namoo ijoolleen daman dasee shanamma akka jiran naa himanii namu soddomii saddeetu ijoollee Oromoo finfinnee qilintoo jira jechuudha. Qilintoo jira jechuudha. Uummanni Oromoo kan hubatuu qabu. Tifgalee dubbiin tuni dubbii Oromummaa fi dubbii lafaati. Tifgalee Oromoo irraa lafa dalagu namni tokko maali loolumti addunyaa tanarraa Filistiin fi Yihudii tana laali. Biyya kana keessa jirnu fi Araboota keessa loola isaanii laali. Tokko waa lafaa fi yoo lafan taane waa lafa ka'ee jiru saamu. Tifgalee lafa malee namni jiraachuu hin danda'u. Uummanni keenya lafa dubbiin itti dhufte dubbii lafaa fi dubbii uummata isaanii fonqolchuudha uummata Oromoo lafarraa dalaguudha. Kana beekee marxifatee mala dhaachuu qabu. Tifgalee. Tole sagalee na obsiku takka sagalee sirreessinaan jechaa jiranii eegalarra ni ciccita amma suuta isaan bira dhaqa amma booda kana tolee jira eegalarra ciccitee ture mee takka barreessaa sagaleen boodarra waan toltee na fakkaatti hayyee dubbadhu. Uummanni keenya hawwaasa dubbii lafaati. Tifgalee gara ta'een maali amma yeroo baay'ee Jawaariin jira Jawaar amma ani akka hawwaduutti Maartin Luuter Kingiiti. Ana ammoo kanaan amanu Maakilumaaks ilma isaatiin jedha ammoo garte dubbinti akkasi. Tole. Isa ibiddaan sitti dhufe ibiddaan ofirraa deebiste malli biraan jiru. Isa nagaan turuuf nagaan ofirraa deebiste tifgalee karaa tahee mari'atee uummanni ofirraa qolaasuu ofirraa ari'uu qabu. Kanaan jedha tifgalee. Tole. Gara biraatiin dubbiin tun dubbii lafaati lafa isaa eeggachuu qaba eenyummaa isaa eeggachuu qaba. Isaanirratti marqifatee wal mari'atee mala odoo buriin odoo dubbiin tun lafee godhattee odoo mootummaan nama nyaataa kun humna namarratti hin godhatiin kun amma humna godhatee waan godhaa jiru agarnaa jirna. Tifgalee waan kanarratti mala dhahachuu qabaa jechuudha. Kan biraadha kanaan uummata Oromootu wal magaatti eenyu dabarsuudhaan fiqee jechuudha uummata walloo sammii dhamisan jechuudha xiqqoo imooshinaal ta'uu danda'a. Sorry. Abshir. Maali? Abshir miti dawware. Lolee gaddaa sanii amma lolee amaaraa kan jechuu kiyya. Gaafa lammata dhufan sani guutuu namni kolii inni jedhan mucaa tokko lamma taa'eetti simpiluun jechuu kiyya. Gaafa isa duraatiin namoota du'aniif namoota madaa'an alatti namni sadi seebil ta'ee jira gaddee. Complete disability nama lama qabe. Tokko miilli irraa kutamee jira tokko already miilli taa'ee disable complete ta'ee jira. Mucaan tokko gurbaan tokko immoo jira harka faashaa
min partial disability qaba jechuuti. Namoota kana gargaaruu qabu. In addition to that, namoota du'an keessa abbaaf ilmi du'anii jira yeetiima isaanii kan deeman jiran naannoo jillee keessa jechuuti. Siif galee lola affaariin gara waayuu saniin amata furmanni keenya qotan siif galee qonna qotaan jiru halkan guyyaa lafuun eeggataa jira jechuuti. Siif galee ummanni sun qotaan jiru waan nyaatan waan dhuga rabbi tokkichaa beeku siif galee kanaafu ummanni Oromoodhaa gara danda'e in ala jirus inna biyyi jirus ummata kana bakka nuuf dirmatuun dhaanfachuuf sagarte. Tole. Kanaafi ummanni kanaan jedhaanii of gawwoomuu hin qabne siyaasan opinion siyaasa kamitti hubannaa kiyyatti siyaasa Mallas Zeenaawiiti. Mallas Zeenaawiin waa hin tuffatu siif galee yeroo ummanni humnatti godhate suutee qabbanaaheeti akka maali bofatti lafa jala deema. Ijoolleen Mallas Zeenaawi waan akkasii qabdu oggaa ummanni humnatti godhate mala barbaaddatan oggooma ammoo okke ummanni humnaa tasgabbaa jeewani jedhu gabbaanii cafaqanii jechuun kun amma argaa jiran amma viidiyoo hara gadhiisan tokko agartee jira abdatee jechuun argee jira. Sanuu ijoollee Oromoodhaa poolisii Oromoo itti afaan Oromootiin haasoftu siif galee waan uummata san godhan argaa jirnaa jechuun. Kanaafuu uummanni isaan qabbanaahe mootummaan nu tole jedheeti tasgabbaan kun mootummaan kun asirra dhugumataadhaa wanni amma dalagaa jiru dalagaa mootummaatiin dalagaa mootummaas akka dalagu namni itti kennan jiru siif galee tiraanzishinal jedhamee itti kenname. Transition bakkaan geggeessuu hin dandeenye. Lafee godhatee akka mootummaatti akti godhaa jiru. Siif galee waan kan uummanni hubatuu qaba. Siif galee lammaffaa wanni tokko waan asirratti dabarsu maali aadaa Oromoo ijoollummaa irraa kaasee waan jibbu tokko hin qaban. Soori uummanni maaliif waan akka jettee jechuu hin danda'a. Nama balleesse tokko ani fannisamuu qabaan jedha. Siif galee in gorfannaa jedhanii lafa cibsan. In gorfatanii lafee godhatee dhorkaa. Siif galee jawaar baay'ee saayibgaa jiru. Siif galee wanni tokko odoo ummata kanatti aangoo dabarsee hin kennin duratti jawaar wanni kun hin ta'uu ummanni kun nu balleessaa jaachu wawwaadhee ture jechuudha. Galee abiyyi awwala wanni an akka nama tokkotti waan hin mormaa guyyaa jalqabarraa ka'eeti gabbaheeti dhiifamnu godhaa jedhe. Dhiifamni akkasii miti. Wan jalli namni tokko dalage dhiifama isaa duratti waan ani dalage waan akkanaa si dalage farmata waan akkanaa sirratti dalage badii siif dalage dhiifama naaf godhii jedhi dhiifamti gaafachuu qaba malee akka maarri jiru shola bade funu godhaniitiin tabbanii dhiifama jechuun akkasiin jiru. Siif galee eeganaa hiisi inshallah rabbi je irra aanna gaafa irra aanna ammoo shola bade funu dhiifama jedhanii bira darbanii siif galee dhiisuun qaban. Waan tokko asirratti waan hubannu qomaa akka ta'eetta fakkeenya ani musliima tokko fakkii kan sifaa kaasu hamdi zamarraa shannan solaa guyyatti solaata takka yoon dabarse fakkeenya fajriin hoo sa'aatinatti geessee sa'aatanii solaadhuu dhabe qalbiin jettee gannaan ciibsu agartee zuhur bakka dalagaa ta'ee zuhurnatti gahe solaata bira osoo hin solaanne qalbiin fayyaadhaan agartu maali wanni kun waan na keessa gudda tokko jechuudha. Jarri oppiidiyoodha hindeen nabar hunda isaanii eessaa ganeessa ilmaan kalattuu ilmaan namni hunda mana dhagaa jimee hubattaame laalamee dubbitan eessaa kan manni kun ganda keessa ilmaan minaamidee siif galee washakareetan waan akkasii furee bakka san kaanii ana hundaa'ume lafa hundaa'u laala sanirraa lafa kaaniiti nama jeesuu saamuu siif galee qabeenya godhatu eegalee shukui har'a lafaa kaatee aangoo gadirraa gabbuu waan san dhiisacha waan san intiisaare intiisu saniif ummata fixaa jiran saniif ummata cafaqaa jiran kanaaf ummanni Oromoodha ummata kana sossobnee aangootti deebi'ana jecha doonee xaaragee ofirraa balleessuu qaba. Akka amma asirratti dhiifama. Aggressive ta'uu danda'a wanni kun jechuudha. Isokki abshirumaa miti. Namuu aggressive ni taana gaafa garis aggressive taana gaafa garii cool down taana akkanumatti jirra firraa baasaa jirra. Garuu amma asirratti amma meeta dhumaa gabaabsi daqiiqaa takka lama keessatti deebisi. Amma as geenyee jirra. Ummanni kaan hiikaman keenya stiil hidhaa jiran. Nuti gama tokkoon dhaabotiin teenya achi fofotteessaa jiranii waajjira bananii cufanii. Mee cuunfiiti Oromoon mee maal gootu maal yoo goote akka kuni yaada keeti ilaalcha keeti. See amma gabaabsii mee tana nu himi waan dhuma Oromoodhaaf dhaamsaati qabdu. Fakkii tokko isaa gaafa amma namichi tokko ergaatee jira kan guraagee fakkaate hiikamee jira. Namichi namoonni jala guddaa dalagamee jira. Kun dhugeenyu korraapshina baay'ee dalagamu nama qabeenya qabu. Saayid Yaasin kun seenaan boru meedaa sun gurbaan Oromoo sun jechuu biyya gurbaan Walloo suni waan qabeenya qabu hidhame. Siif galee isa namni abbaa kanaa jeen hin jiru. Siif galee nama laakiin korraapshinii meeqaa dalaga gadhiisan kan biraadha ijoollee abinni fi kaan jechuu nama ajjeesan nama mootummaa fonqochuuf yaalan obbaa gadhiisan ijoollee keenya kan Walloodha kan waa tokko hin dalagne kan waa tokko hin jalan qabne hin
gantu maal jedhee gattaa'ee mari'achuu qaba. Abalu aktivistii ture. Dhaqee achitti qabbanaa dhaqee waan biraa hin haasa'u waan mootummaa isa fakkaatu haasa'u jedha wanni jechuun qabu jechuun manni biyyallee jiru abdii kusachuun qabu inni biyya alaa jiru abdii kusachuun qabu kun haaluma qabsooti. Namni gantuun jira namni fakkeessuun jirti namni qurxinaama uummata kiyyaaftee qabsaa'uun jira jechuudha. Kanaafuu siif galee uummanni inni biyya kee jirus gattaa'ee abdeetuun kun haaluma qabsooti siif galee. Ol kaataa gabbuuta siif galee. Kanaaf waan kana odoo abdiin kutate uummanni keenya marfatee ka'ee wal marate dubbiin tun dubbii lafaati. Ani yoon fakkeenyaaf lafa har'a irra jiru kana lafa Oromoo kana fakkeenyaaf jillee masanaa fudhuumee walloo keessa warra waayuu sanaa fudhu walloo keessa yoon lafa san hin eegganne ilmi kee bobeessa deemame eessatti qubatame eessarra dalagatee nyaatame siif galee eessarratti mana jaarrata. Kanaaf uummanni wal mari'atee gattaa'ee dubbiin dubbii faaqitii miti dubbii lubbuuti dubbii lafaati siif galee dubbii lafeeti. Waan kanarratti uummanni keenya bakka jiru walitti dirmatee inni Harargees inni Booranaas inni Gujiis inni Wallaggaas inni Iluus inni Shawaas inni Jimmaas siif galee inni Wallootis lafa hundarra Hamaraayyaadha wal mari'atee waan kanarratti siif galee dalagachuu of jaaree hamma danda'e. Kana mootummaa lafan qaban kana dhiisi wayyaanihu fonqolchinee jirnaa bara. Raddiin ijoolleen akka fuula dura dhaabbatte. Akkasiin ta'ee. Akkas sirri dhugaa jedhe. Kanaafuu uummanni nafxanyaa kun abiyyuu nafxanyaadha hiibbanurratti godhate uummata keenya cafaqee odoo waliin hin geenye amma fakkeenyaaf namni waan hubatuu qabu dubbiin qabsoo eenyu lolli kun kan ka'e Wallagga Walloo Gujii fi Booranaa boriin dhufa kun Harargee weegalan boriin fi Jimma deemu Shawaa dhufa kan maa waliin gahanii bara sanboota cafaqanii lafarraa fudhatan dhufanii manna irra jaaratan eega qubatee nama san buqqisuun nama dhiba dubbiin sun garas deemtee odoo lafan dhabii odoo naman dhabii uummanni keenya wal mari'atee ka'ee qabsaa'uu qabaan jedhan. Hayyee galatoomii Ismaa'il Aliiwoo Ismaa'il jaafeejii isaa jala seenaa. Aliiwoo Ismaa'il nama dhalataa naannoo Wallooti nama waa'ee kanarratti hedduu barreessu waan adda addaa akkanumatti illee aktivistiidha. Atilleen yeroo teetirra qusattee dhuftee yaada kee nu wajji qooddachuu keetuuf hedduu galatoomii maaliif namni nama bilbila naannoo sanii qabuu fi odeeffannoo achirraa argaturra caalaa yoo odeeffannoo argateerra bareeda jechumaa fi fayyaa argadhu galatoomii Ismaa'il. Hayyee fayyaa argadhu. Hayyee Oromootii walitti dachaanee jirra. Ismaa'il Aliiwootii fi tokkichi baadiyyaa waa'ee dirree dhawarratti fi waa'ee waan deemaa jiru irratti waan yaada nu qooddeef galatoomii atillee Ismaa'il. Sagalee haataan uummata keenyaaf abiyyiin amma gara ajandaa xumuruttiin deemaa jira. Yeroo hundanumaa dubbataa arraan tana akkasitti keessummaarraa dhageessanii jirtan waan deemaa jiru jechuudha. Arraan tana uummanni Amaaraa mirgi isaanii kabajamaa jira, mirgi isaanii eeggamaa jira. Isaaniif waan barbaadan godhamaa jira jechuudha. Oromoon gama kaaniin warri silaa isaaf ergamu akka obboleessi xiyyareefuu je'eetti takka caaltuu isaaniifaan isaan ergamtoota warra garaa ifii jiraachisuuf takka maatii ifii guddisuuf qofa jiraate jechuudha. Yeroo namni wal jaaree keessummummaa takka manguddummaa itti dhaqan ijoollee tanaaf jecha itti dhaqan hunu akka reefu inni jeesanitti gad deebisan deemaa akkanatti isin hima maal jaan jechuudha. So kanaaf jara keenya maal godhuu qabna furmaanni maali? Furmaanni ta duraan duraa amma durallee dubbannee jirra. Yaa dhaabotii Oromoo dhaggeeffadha. Oromoo fi ummata jidduu baha yoo isin tokkummaadhaan dhuftanii bakka takka mari'attanii tokkummaadhaan mari'attanii waan kana godhuu qabda mootummaa yoo kanan goone nuti isii fi ummata jidduurraa illee ni baana filmaanni kunis deemaan jiru nu balleessuuf deemaa jirta nuus nu fixu jirta takka takkaan ja'ati dubbii clear and bold takka fidaati mootummaa dabarsa. Lakki isinin dhagahu isinin dhaggeeffadhu akka isinin jootaate Oromoo jidduu bahaati uummanni akka fedhu haa godhu. Fedhu Itoophiyaan qircaa haa taatu. Fedhu haa dhiistu. Akka obbo Liban Guyyooti moo eenyu inni jeesan fedhu Oromoon beedruumii takka haa godhatu mana kaan fedhan akka fedhe haa godhatu sun mirga Oromooti jechuudha. Maaliif abiyyiin dhufaatiin isaa abiyyi ha dhufe namoota uummata keenya Walloo warra ooyiruu isaa qotatu warra beeladaa isaa tiifatu itti dhufanii liyyuu haayiliin Amaaraa Asaaminoo Tsigee osoo lubbuun jiru lola rabbanee kaan ajjeesee kaan arra warra hidha guuran nama 40 akkan arra warra qaallitti dabarsan kana
warra waan takkan balleessin warra naman saamin warra nama ajjeesuuf hin deemin qa'ee ifirratti self defense godhe arraan tana mana hidhadhiiseeti abiyoot warra amaaraa hidharraa gabbaase akka jiranitti jechuudha. Arra guutumaan guututti hidharraa baasee jira jechuudha. Warra mafaqqala mangisti gaggeessuuf ka'e warra akkasitti wal gate warra nama gate dhiifama godhee fi warra aabin arra hidharraa baase. Maali lubbuun Oromoo tuni hidhaan malte? Lubbuun Oromoo tun du'aan malte? Moo waa hundi Oromoo irratti? Kanaaf namichi kun adawwiidha. Namichi kun Oromoo balleessuu dhufee waa hunda ni argaa jenne asirra sa'aatii 24 sagalee walii ta'uuf walii iyyuuf hararra wal kaaf galgalaa ganama dubbannaa jechuu asirra teenye. Arra erga warri abin bee warri akkasi ajjeechaa dila san godhe warri Oromoota walloo irratti duguuggaa geessine dura osoo Itoophiyaa guddootti hin dabarre Oromiyaa bal'ootti hin dabarre tokkobaa kutamteenu keessa teessu tana isii tana haxoona ja'anii dhaqaniiti Oromoonni walloo jeeyinnummaadhaan firraa deebisan. Self defensive godhan mana ifirratti waan biraan goone mana namaan dheeyne. Maa self defensive gootan ja'amaniiti arraantan namni 40 ol mana hidhaa keessa jira arra qaallittii fi wannaa keessa jiran jechuudha. Naannoo Amaara rafidanii inumaa mana hidhaa federaala gad dabarsan jechuudha. Kun kaayyoon abinis ta'ee kaayyoon mootummaa naannoo Amaaraa kaayyoo Abiyyi kadhufeef waan Oromiyaa ja'an diigee balleessu Oromoo waan ja'an balleessu waan sabab sablammoota ja'an balleessee Itoophiyaa ahdaawii dursan deeffachuudha wanni inni dhufeef. Arraantan Oromoon mana keessaa itti kaatee ka'iinsi Oromoo mana keessaa itti kaate olla dabartee jirti. Arra Somaaleenis kabajaa dhabdeefii jirti. Warri waggaa takka dura namichi kun East Afrikaadhaaf dawaan dhabuu East Afrikaadhaaf nama gaarii ta'uun oolu warri jedhu hundi akka Somaalee itti duuda galanii jiran. Ijiptiin akkasii duudeetti galtee jirti. Hundi isaanii jechuudha. Saawuf Sudaaniin duudeetti galtee jirti. Maaliif dura namni mana ifiiti? Namni manni ifii warri bil Itoophiyaa tana bar dhageeffadhaa jara keenya. Itoophiyaan Afrikaa irratti populationii isii lammaffaadha. Nama miliyoona 110 qabdi Naajeeriyaatti aante. Lafa guddinaanis akkasuma qabdi. Yeroo jeequmsi tokko ka'u, yeroo hiriirri tokko ka'u, addunyaan guutuun attention itti kenniti. Biitti ollaa guutuun attention itti kenniti. Why? Keeniyaan wanni attention itti kennituuf akka ati yoo akka Somaalee sanii diigamte. Ifiifuu population Keniyaa nama miliyoona 33 lafti isii xiqqoodha. Ummata akka galaanaa dila kana yoo jigiin takka taate hulaa itti firraa qabnu hin qabnu. Yoo arraantan Itoophiyaan jigiin taate akka Somaalee arra Somaaleen xiqqoo miliyoona 14-15 geessu sun addunyaa tanarra bakka isin hin jirre hin jiru. Arra Itoophiyaa yoo akka Somaalee diigamtu taate namni duran wajji rakkatu Keniyaadha. Keniyaan hin dandeessu. Nama dila kana fuudhuu hin dandeessu. Sudan ifiifuu South Sudan tasifil waarii kee jirtu. Eertiraan akkan jenne Eertiraan ifuu ka diktaataraan bulaa jirtu. Isinii galee? Soo namni hundi arraantan namicha kana haga danda'u haga duraasan dhugaa isaanii wajji dhaabbatan. Oromoonis wajji dhaabbatte gaafa inni madaaliyaa fudhatus yookaan Nobel Peace fudhatus wajji harkatumte. Booda warri sabaaf sablammoonni jalaa dhaabbatan Oromoo qofti biraafi. Gaafa inni Nobel Peace fudhatee dhufu namni bahee harkatumeef Oromoo qofa jechuudha. Abiyyu suutuma suutaan akka saamuna baqaa dhume arraan tana dirreetti qullaa hafee jira. Eliitiin nafxanyaa waa takkan gootuuf ummata muslimaa tufee jira. Ummanni muslimaa firraa tufe sabaaf sablammoonni firraa tufan warra ahdaawii Itoophiyaa andinnati akka Biraanuu Naggaafa warra ilaalcha 1960 tiyyaa qofaatu arra Abiyyi deeggaraa jira jechuudha. Fi Oromoo keessaa illee ummata haga tokko kagaraa ifii dura aansee jiraachaa jiru warra garaacha ifiiti jiraatu qofaatu arra Abiyyi hojii dhaabbataa jira jechuudha. Addunyaa wa'ada seenteef sababa bishaan laga mormor yookaan laga abbayyaatiif bishaan san yoo ka'ati akka nuti feenu gootu taate akka Ijipti feetu yoo goote maallaqa wa'ada sii seenne kanallee siif gadhiifna. Yoo kana ka gootu angollee akka turtu si gargaarra jedhaniin hayaa je'e ummanni Amaaraa jalaa ka'e. Abadan hin gootu jedhan ammaan tan hiriira qopheeffataa jira Washington DC waa'ee Ijiptii kanarra jechuudha. Waa'ee bishaan abbayyaa hidhamu kanarratti Amaarri ka'aa jira. Soo gara hundaan diina fitti horaa jira. Abiyyi biyya bulchuu hin dandeenye.
abiyyi Itoophiyaa miti Oromiyaa miti ganda tokko bulchuu hin danda'u abiyyi movie actoriidha abiyyi paastariidha malee nama biyya bulchuu miti namni biyya bulchu nama qoftanni je nama jaba nama ija takkaan nama hunda laalu nama gizee Adaaneel Kibra asiin dubbate as bahee uummatarra waa ja'u kanaa miti biitti sun madaa hedduu qabdi uraa hedduu qabdi waa hedduu jira kana hunda sirreessuudhaaf namni akka abiyyi hin ta'u abiyyi dhugaadha haasawa bareechee dubbatee jira hojii irratti immoo teestii kufee jira ani arraan tana fakkeenyaaf ani yookaan namni tokko arra lafaa ka'ee haasawa bareedaadhaan waan akkanaatiin godha waan akkasiitiin godha jee dubbachuu danda'aaf dura gaafa itti gadhiistee waggaa takka lama kannitee fi mee namichi kun hojiin hagam takka waan kana gaggeessuu danda'atte itti gadhiifte guyyaa san namni kun fatanaanii kufaafi ni dabra oggusan adda baafatte jechuudha abiyyi Oromoo waggaa lama kanniteef sablammoonni Itoophiyaa waggaa lama kannanii fi maaloo taanii taan tuqa jechuu galgalaa ganama gooliif itti dhiita sa'aa 24 abjuu hin jirre lafaa ka'ee abjuu tanan mirkaneessa jee ummata Oromoo wallaalee farshaanee arraan tana sadarkaa tanaaniif ga'ee jira jechuudha. So kanaaf dhaamsa dhuma Itoophiyaan empire Itoophiyaan biyya xixiqqoo dila takka walii qabattee taa'u jirti. Akkuma Raashaan akkuma biyyoonni dur nama gabroomsaa turan Itoophiyaan dirqiidhaan biyyoota xixiqqoo dila takka walii qabatteeti mataan irratti haa afaan kiyyanaa dubbadhaa aadaa tiyyanaa furadhaa amantii tiyyanaa furadhaa jettee giddiidhaan akaakayyoon abiyyi yookaan minilik ummata kana macalaasaa ture arragaa kaayyoon sun waan fashalooyteef waggaa 150 teessee kan dalagin arra abiyyiniin godha jee ka'ee deemaa jira namichi kun abjuudhaan dhadhaa dhugaa jira abjuudhaan deemaa jira jechuudha dhaabbatee deema malee hirriba jira abjuu jira waan hin milkooyne ibiddaan tuqee ilaala ibiddaa akkana qabatee deebi'aa jira dhugaadha yeroodhaaf kaashii xiqqishoo harkaa qabu saniin namoota haga tokko bitachuu danda'a waan takka godhuu danda'a immoo afaan uleetiin akka amma fakkeenyaaf arraan tana Jawaar ni balaaleeffanna jaanii poolisiin nama cafeetu Jawaar balaaleeffanna jaanii nama cafagan never ever wanti akkanaa tun biyya kara diigomsaatii deemaa jirti biitti kara diigamsaati deemaa jirti namni biyya kana diige Jawaar Mahammad osoo hin taane osoo abaa'oo hin taane osoo baasawaa lammoota taane abiyyi mataa isaati maaliif bulchuu dadhabuu isaatiin maaliif namoota inni masaraa keessa guurratee waan nuti siin jennu qofa nuu dubbadhu waan nuti siin jennu qofa godhi warra ja'uun waan ajaja isaanii qofa guutuuf arraan tan namichi kun biyya bulchuu dadhabee biitti raafamaa jirti biitti jeeqamaa jirti gaafa takka gadhiiste biitti tun qacee isiin dhaqqabu qacee isiin dhaqqabu Itoophiyaan gaafa adda wanni taate kanaaf ergaan dhumaa hayyoota warri taatan warri biyya san keessa jirtan dhaabotii siyaasaa warri jirtan yoo ummata kana baraaruu feetan yoo ummata kana nagayaan ummata kana karaa qabsiifna kajettan taate tokkummaadhaan khootta marihadhaa labsii tokko godha walirra du'a walirra dhuma dhiisaa angoon hin jirtu angoon filmaataan dhuftu hin jirtu naagala isin filmaata sababsanneeti abiyyirra fincila kaafnaa jechuun ni mala inni kun filmaata saniinu isiniin eegu filmaataan isin eeguuf taa'aa hin jiru abiyyi soo kanaafu wanni godhuu qabdan walitti hoottaatii isii dhumaa dinniina dhumaa clear and bold abiyyitti ergaa xalaa abo abiyyi nuti si jidduu baana ummata keenya ka ajjeesaa jirtu dhaabi command postii khaasi biyya kajeeqaa jiru si ummata walloo hidhame hidhaarraa baasi ijoollee direedhoo hidhamte hidhaarraa baasi Oromoo bakka hunda hidhamaa jirtu hidhaarraa baasi rakkoo tana dhaabi hin godhu yoo jette nuti gaa mirga qabna nuti tokkummaadhaan wajji dhaabbannee ummata keenya dura hiriirree wareegamuuf qophoofne jaati abiyyitti hima dhugaa jirtutti hima nuti ummata keenya gabbaafneeti ummanni keenya akka mirga isaa falmatu osoo ati takkaan nu fottoysitee nu fixne ummata keenya wajji mirga keenya falmanna erga nu didde nuti ummata keenya baasuu mirga qabna jaati clear and bold hima abiyyi lakkii humaan fiddanii lakkii maarree kajoo taate bahaa jiddu as bahatii OMN ni jira ummataaf dhugaa jirtu hima nuti dadhabnee jira ummata keenya isin akka beetanii mirga keessan falmadhaa jettanii ummata dabarsuudha tana qofata Oromoo baastu yeroo tanatti yoo kanan tahin namichi kun osoo laallee garuu
ilmaan keenyatti gabrummaa biraa dabarsuu gonkuman hayyamnu. Tun hayyamamuu qabdu. Kanaaf arra dhugaa jirtu abiyyitti himtanii mari hattanii hatattama walit dhuftanii osoo diimaa nyaadha gurraacha nyaadha adii nyaadha jee achi isin hin qaqqabne ka'aatii tokkummaan akka ummanni keessaa alaan falmatu ka'aa dubbadha. Angoon kajeelamtu hin jirtu. Angoon filmaataan dhuftu hin jirtu. Dhugaadha ummanni isin wanni isin yaaddan yoo filmaata kana nu hate filmaata kana sababsanneeti akka biyyootiin biyya biraa godhan sababa gahaa qabnaa kaane itti fincillaa jettan filmaatan isin gahaan jiru. Filmaatan isin eegaan jiru. Tana wanni godhuu qabdan Oromoonis wanni ija duratti isin eeyidee if duratti isin eeyidee isintu achi naa jira jettee isin wanni gootuuf hin qabdu jechuudha. So kanaaf ummanni keenya bakka jirtanii fincilaafis hiriira finiinaas ta'e fincila finiinaa ta'e of eeggachuufis self defensiifis waa hundaaf Oromooniif qopheessuu qabdi karaa hundaan jechuudha. Hidhannoonis qopheessuu qabdi Oromoon karaa hundaaniif qopheessuu qabdi. Biitti ilaal akkana walitti marqamaa jirti. Namni akkana marquu jiru abiyyi ka marquu jiru. Namticha kalee gizee dhufe ani yoo isin barcumarran taa'u yoo isin as nama jaalattan fiddan hin taa'u jedhu suutaan kalloon irraa kaatee yeeyyii ta'ee jira. Yeeyyii Amaara nyaachuu dhufte osoo hin taane yeeyyii Oromoo nyaachuu dhufte isinit ta'ee jira. Kana Oromoon tokkummaan keessaa alaan diinagdee akkuma gisee hundannu tuubboo isaa irraa cufuudhaan warri biyya alaa jirus tokkummaan ka'uudhaan warri biyya keessaa illee fincila kaasuudhaan tokkummaadhaan yeroodhaan osoo inni siidaa analoo hin diine diraamaa dalagee osoo inni siidaa calii calanqoo hin diine osoo dhumaatii biraa Oromoo irratti hin finne lubbuun Oromoo takka arraan tana qaaliidha. Lubbuu tana yoo ka wareeguu yoo ka baraaruu feetan taate namicha kana gizeen ara kiiloo keessaa baasuun yeroon isi amma. Yeroodhaan abiyyi ara kiiloo keessaa baasuun yeroon geessee jirti. Maaliif jennaan ka Amaaraa hidharraa gadhiisee ka mirga isaa falmate ka Walloo obbolowwan keenya Walloo ka maqa'ee isaaniirratti ifirraa self defense godhan liyyuu haayilee Amaaraa abinni firraa godhan yookaan milishaa san firraa godhan arraan tan isaan mana hidha sii guureeti jara kaan hidharraa baase jechuudha. Abiyyi addaggeedha. Abiyyi diina Oromooti. Abiyyi Oromoof Oromiyaa balleessuuf dhufe yaa Oromooti. Hin dhagahina kaadiree furushkaan dhagahina walii dhaama. Hayyoota keessan bakka hundaa dhiibaarra godha. Kaadireen furushkaan erga hallayyaan isii guute eega garaachi isii guute quban qabdu waan Oromoo irra deemaa jiru kana arguufilleen ta'an nilleen argan. So kanaaf galaanni akka Suudaan kalee sababa daabboo Umar al-Bashir fuudhee hidha darbee biyya fonqolche kadheen gadda wayyaane akkas godhe arrallee Oromiyaa keessa deebuu qaba. Abiyyi ka'uu qaba. Abiyyi masti goojoo qabdi. Oromoon sagalee takkaan abiyyi dhiifama. Abiyyi masti goojoo qabdi. Oromoon sagalee takkaan ka'uu qabdi. Oromoon osoo inni already nu gurguratee jira. Already Amaaraaf nu gurguree jira. Wanni inni dhufeef Itoophiyaa takkitti deebisuuf Itoophiyaa dursan deebisuu kana wanni inni galgalaa ganama dalagu. Asbaha waa'ee amantiitti harka laaqata. Dhiifaman jedhu wahiin dagachiisa. Waa'ee Oromoo wahii ja'a dhiifaman jedhu wahiin dagachiisa. Kun jechuu maal jechuu kaayyoon tiyya clear and boldidha ittiin fufaa hagan du'utti ja'a. Hanga isin funyaan naqabdanii maammagaadaa fi sannan godhin asiin bahu ja'a jira jechuudha. So kanaaf Oromoon plan A waan dalaguun fakkaatu plan A nuti hiriira maali qabsoo karaa nagaatiin filmaataan goona jennu waan dalagaan jirreef Oromoo karaa plan B seenuuttiin dirqama boqonnaa haaroo plan B itti mataa naqattee hayyoonni keenyaas Daawudis Johaaris Kamaalis Baqqalaanis Profeesar Maraaraanis hundi keessan takkaa mata mana hidhatti osoo isin hin guurre takkaa matatti osoo nyaatee isin hin fixne akka dhiiratti gabbaati Oromoo dura gabbaati ni dandeessan mirga qabdan akka ummanni mirga ifiitiif ka'ee falmatu ka'aa sagaleetaaf plan A hin daleetu. Plan A bishaan dhuydee jirti. Ka'aa kara plan B ka'aati ummata dura baha ummataan ka'aa nu jala hiriiraa ja'aati ummanni mirga isaa akka falmatu warra alaata fille dhaamsa dabarsa. Gaafa ummanni itti muddee firraa buqqaase yoo san dide karaa cufuudhaan
fedhan lagannaa gochuudhaan fedhan karaa caccabsuudhaan akka isaanii tolutti namni qabsoo ofii gaggeeffachuu qaba jechuudha. Kana keessa immoo namni takka marroon takka tokko dhufee mana dhufee sin eegu atillee mana kee qa'eete mooraa ta'e eeggachuun mirga keeti jechuudha. Sirra jirti jechuudha. Kanan isiniin ja'a irraan tan hajii xinxalan waan hojii turtaniif isin hedduun isin galatoomfadhaa keessummoota kiyya warra sararaan hojii turtan Aliwoo Ismaa'ilii fi akkasuma tokkicha baadiyyaa waa'ee diree dhawaatii fi waa'ee walloo irratti hubannoo waan nu kennitaniif fayyaa argadhaa galatooma tokkummaan sagalee ka'uudhaan haa kaanu yaa Oromootiyya riiziniin kana caalu hin jiru riizinii kana dabru hin jiru osoo maqaan Oromiyaa ja'an hin banne osoo maqaan Oromoo ja'an nu hin balleessine ummata kana takkaa fi tadhumaa takka Oromiyaa ja'an gajaarrachuu Oromiyaa biyya ja'an Oromoo yoo gad dhaabbatte qofa nagaya argatti jennee if amansiifnee ifitti himne ka'uudha. Takkituma tanaan nu baasa ammaan booda. That's it. Oromiyaan arraan tana lafa gahaa qabdi ummata gahaa qabdi biyya tahuu wanni isii dhorkun jiru yoo Oromoon hundi mataa ifitti amantee if amansiifte. Because nuti seenarra wal dhabaa jirra, seenarra wal lolaa jirra, wali amanaan jirru kanuma gate qofa yeroo hunda faarsina. Kasilaa nuti amannee ilma keenya jennee achi dabarsine nuti as garagalee nu nyaachaa jira duwida duubaa nutti fixaa jira cubee akka abiyyi jechuudha. Cubee nutti fixeeti seenaan isin dalagachaa jirtan asoosama sheekoo daa'immaniiti malee kijibaa aanolees wanni jaan hin jiru booda namichi kun xiqqoo taa'ee Oromoos wanni jaan hin jirtu nuun joof deema abiyyi arguuf teessan Oromiyaa isintu kalee wayyaanee isin ijaare Oromoo wanni jaanii hin jirtu siin jaa abiyyi xiqqoo taa'ee yoo siin jeeyo dhengadda mandara isin hin jeeme Oromiyaan mandara hin jenne arra Oromoo wanni jaan hin jirtu isin hin jeewu deema so kanaaf jara keenya ganamaan impaayerri sun biyya xixiqqoo dila takka walitti qabattee afaan dirqitti minilik irra taa'e san ganamaan Oromiyaan tiyyaas biyya tiyyaan qabadhaa xayyaara mataa kiyyaatiin qabadhaa maallaqa mataa kiyyaatiin tolfadhaa jettee ifitti himuu qabdi. Ka'uu qabdi ajandaa abiyyi achi nu tuqu kana ajanduma isarratti gizee hunda dubbachuun qabnu Oromooti. Ajandaa abiyyi nu tolchu ajandaa abiyyi achi ummata abbaa garaa furushkoota akka taayee danda'a akka tanakaa dila kana ajandaa isaan galgala ganama nu qocanirra yeroo guburra Oromoon akkamitti ifamansiifne akkamitti biyyeef dandeesse qabaannee maallaqa mataa keenyaa qabaannee alaabaa mataa keenyaa qabaannee akkamitti once forever erga wayyaanee darbine ummata kana fincila tokkummaadhaan keessa alaan itti kaanee namicha kana ofirraa buqqaafne biyya mataa keenyaa gajjaarrachuu Oromoon amansiisuu qabdi. Dhaabotiin Oromootis haatee tokkummaadhaan waan kana dubbachuu qabdi. Yaa maaliif osoo hin dinne uummanni dhoohuu qaba dirqama. Kana qofa boortaa malee tolan fedhan jarri. Tana deemaa jira fayyaa argadhaa waan hojii turtaniif arrafaa ganuma hojjenne ni gaha keessummoota kiyyaan asumaallee galatoomaa isinillee waan teessanii sa'a dheeraa kan hojii turtanii na daawwattaniif fayyaa argadhaa galatooma halkan gaarii guyyaa gaarii. Egaa muuziqaan isinii banaa akka isiniin dabarre wanni firiis ta'ee jiraati hanga dhaamu 20 ada xiqqoo qufaan na jira 63 walloo irratti isinii deebisa wannaa firiis na harka godhee hangan cufu akka isiniin dabarre Insanya sorrashi deematutti dubbataa kan nalaalu hundi warqitu yaadata. Hey!
Freeze gole jira. والله ورتو لفاتوات انجري ما لبدت الرفا والله سني قوتاي جولي ورقيتو شرديني تطوسي برندر بيتو رقا سينا قنانو تي ورقالو هيو مفقوتي مراكبوتي جالو موتي ورجرا كرارا مكسيتي كرارا مكسيتي ورقي تيني مبلغ Abo isin tu garan nakaben sa wanti finish jodi de jira freeze gode jira power offing goda finish godu de jira dagefanda isin tu garan nakabe isin ran chufa atinjire malabdade rafa wallo sanyi gotay jolle warqitu shridini taqos sibiran darbit